Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu YouTube irras gumii hojii harkaa kutaa sadaffaa isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa kutaa lammaffaa irratti hanga asitti dhaannee jirra. Kana haala kanaan barcumatti fayyadamuu hin dandeenya, barcumatti uffifannee jechaadha. Kun haala geengootiin jira jechaadha. Haala kanaan mana keenyatti dhaannee barcuma keenyatti uffifachuu hin dandeenya. Waan garaagaraatiif illee fayyadamuu hin dandeenya. Soofaadhaaf illee hin ta'a akkasiin. Garuu dhibbaa dhibbatti soofaa irraa haffachuudhaaf akkamitti akka nuu mijatu isinitti agarsiisuuf viidiyoo kutaa sadaffaa irratti qabadhee dhufee jira. Turtii gaarii. Egaa akkuma kanaan dura isinitti agarsiisetti kana dhaannee qabna. Amma finnee haala kanaan dhahannaa jechaadha. Kan akkuma isinitti agarsiise adda adda jiraan guduunfuu fidee akkas dudduubaan itti qabee irra keessaan akkasittiin xalafadhaa jechaadha. Sana booda haala kanaan guduunfaa tokko malee walitti nuuf qabsiifama jechaadha. Amma sansalata 5 dhahannaa 1 2 3 4 5 erga kana dhaannee akkuma duraanii sanaan 1 2 3 kirooshii keenya irratti marraa sana booda boolluma sana keessa finnee baafannaa jechaadha. 1 2 3 kirooshii keenya irraa 3 waan marannee turreef kanas yeroo 3 wal harkifannaa jechaadha. Ammallee 1 2 3 achuma keessa waraannee baafanna. Gabaabsinee utuu waliin harkisin dheereffannee utuu waliin harkisin afwan akkas godhanna jechuudha. Yeroo 3 nanoo akkas keessa baafannu wal nuuf dheerata jechaadha. Bifa kanaan 3 arfaffaa irratti kirooshii keenya irra 3 nuuf hafa. Sadan hafe kana walitti tokko taasifannaa jechaadha. Amma bifa kanaan sansalata 4 dhaana 1 2 3 4 erga 4 dhaannee finnee amma bakka kana kan nuti dhaachuu qabnu asii fi asii jechaadha. Amma finnee kana walakkaa asirraa 3 dhaannaa asirraa 3 dhaannaa 6 qabsiifannaa jechaadha. 6 qabsiifachuuf amma asii jammarra. Kana keessa 1 2 sadaffaa asiitiin dhaannaa jechaadha. Akkas qabsiifannaa finnee ammallee kunuunsa kana sala qopheeffanne keessa asiin akkas baafanna. Erga baafannee wal qabsiifannaa jechaadha akkasitti. Amma akkasitti waliin ba'u gadi ba'u. Okay, erga qabsiifannee 1 2 3 4 erga 4 dhaannee 1 2 3 kirooshii keenya irra marree finnee bakka kanarratti boolla haaraa keessa baafannaa jechaadha. 1 2 3 innas dabal kirooshii tokko dhaanu kirooshii keenya kanarra 2tu nu hafa. Ammallee deebisnee kirooshii keenya irratti marra 1 2 3 amma deebisnee achuma keessa tokko harkifanna. Gabaabsinee sana booda ammas yeroo 3 harkifanna 1 2 3 ammallee akkasitti 3tu nu hafe jechaadha. Asii kana muruu hin dandeenya maqasii keenyaan. Maqasii waan akkasiitiif nu fayyada jechaadha. Erga akkas goonee ammallee kirooshii keenya yeroo 3 maranna 1 2 3 finnee sadaffaa boolluma sana keessa 1 2 3 amma kan xumuraa waan ta'eef dabal kirooshii 3 waan dhaanneef kirooshii keenyarra 3tu nu hafa jechaadha. Amma sadansaa walitti tokko taasifanna. Tole. Erga tokko taasifanne ammallee sansalata 4 dhaanna.
sansalata 4 dhahanna 1 2 3 4 erga 4 dhahannee kirooshii keenya keessaa baasnee finnee as akkas galfanna. Tole erga galfannee saamma keessa baafanne kana keessa akkas fidannaa jechaadha. Sana booda keessa baafanna. Erga baafanne ammas 1 2 3 4 amma 4 erga dhahannee 1 2 3 kirooshii keenya irra marra. Finnee erga marree as boolla haaraa keessa akkuma sanatti 3 dhahannaa jechaadha. 1 2 3 sadaffaatti lamannuu hafa 1 2 3 achuma keessa 1 2 3 ammallee 1 2 3 asuma keessa 1 2 3 amma 3 yeroo 3 dhaannee kaannu kirooshii keenya irra 3 nu hafa. Sadanuu walitti qabsiifannaa jechaadha. Sanatti mul'ata yaada. Erga qabsiifannee 1 2 3 4 kana keessa baasnee kirooshii keenya finnee as keessa galfanna. Asii finnee isa keessa baafanne sansalata keenya asiin akkas harkifannaa jechaadha. Ammallee 1 2 3 4 erga 4 dhaanee 1 2 3 amma finnee as keessa galfanna. Akkuma sanaan 1 2 3 1 2 3 kirooshii keenyatti marree bakkuma sanatti godhanna yeroo 3 ammallee 1 2 3 boolluma sana keessa 1 2 3 agartanii 3 tu nu hafe. Amma sadansaa walitti afuraffaa irratti akkas qabsiifanna. Sana booda 1 2 3 4 tole amma erga 4 dhaannee asirratti 3 qabsiifanneerra kanarraa 3 qabsiifanneerra sila 3 lakkaannee dhaanne 1 2 3 sadaffaarraa jalqabnee hanga tokkotti. Amma immoo akkamitti dhaanna? Finnee kana qabsiifannaa jechaadha. 1 2 3 sila asiin yeroo dhahannu akkas lakkoofne 1 2 3 dhaanee lakkaannee sadaffaarraa gara tokkoffaatti dhahanne. Amma immoo 1 2 3 akkas deemaarra waan taaneef 1 2 3 asii tokkorraa hanga 3tti dhahanna. Tokkorraa jalqabnaa jechaadha asitti. Kanarraa sadaffaarraa jalqabnee 1 2 3 jennee sadaffaa kanarraa dhaanee lammaffaa tokkoffaadhaan xumurre. Asii immoo 1 2 3 tokkoffaarraa hanga sadaffaatti dhaanna. Tartiibaan deemnaa jechaadha asirratti. Tole amma kana kan tokkoffaa keessa akkas baafadheera. Sansalataan qopheeffadhe sana fidee akkas qabsiifadha jechaadha. Haala kanaan sana booda akkasitti ergan godhadhee 1 2 3 4 ammallee 1 2 3 kirooshii keenya irra goonee boolla haaraa keessa uummanna jechaadha. Boolla haaraa keessa dabal kirooshii 3 akkuma warra kaaniitti yeroo 3 dhahanna. Kudha 8 dhahannee qabna. 18 keessa tartiibaan dhahannaa jechaadha. Akkasitti 3 dhahadheera. 1 2 3 4 erga 4 dhahadhee keessaa baasee
fidee salamaffaatti akkasan qabsiifadha. Amma tokkoffaadhaan dabarfannee jechaadha. Salamaffaatti haala kanaan qabsiifanna. Sana booda sansalata 4 dhahanna. Erga 4 dhahannee tokko 2 3 kirooshii keenya irraa marree finnee boolla taanu keessa 1 2 3 ammallee 1 2 3 achuma keessa 1 2 3 1 2 3 ammas sadaffaa walluma sana keessa 1 2 na sadaffaa 3 nuuf kirooshii keenya irra yeroo asii 3 dhahannu kirooshii keenya irra 3 nuuf jechaadha. Kanaafuu amma walumatti akkas baafanna. Bifa kanaan nu ta'a. Erga bifa kanaa godhannee 1 2 3 4 kirooshii keenya keessaa baasna. Finnee amma 1 2 dhaaneera sadaffaa kan xumuraati jechaadha kun. 1 2 3 4 erga fudhannee 1 2 3 boolla haaraa keessa ammas double crochet 3 ol harkifannaa jechaadha. Sadi ammallee walitti akkas godhanna. Amma duraan kanaan walitti qabsiisu waan ta'eef sansalata 4 wal qabsiisaa turre. Sababni isaas asirratti waan 8 dhaaneef kanarratti 4 dhaanee finnee kanaan wal qabsiifamee 4 dhaataa jirra. Amma 4 dhaanu. Erga akkas goonee wal qabsiisuu fixneerra waan ta'eef 8 dhaanna sansalata keenya akkuma duraaniitti 4 5 6 7 8 1 2 3 amma fixneerra jechaadha. Fixneerra roonsiniin jedhu kanatti qabsiifataan jedhu amma of danda'a haaluma kana dhaataarra jechaadha. 1 2 3 boolluma sana keessa 1 2 3 1 2 3 achuma keessa 1 2 3 1 bifa kanaan boolla tokko keessa double crochet 3 dhahanna. Sansalanni keenya bakka kanatti 8 xumurannaa jechaadha. Akkasitti akka nama sanatti agarsiise kanatti zuurii kanaan guuttannee walitti deebina. Haala kanaan zuurii guunneerraa fideen asitti qabsiifadha. Bifa kanaan kun xumurannee jirra jechaadha. Maqasii keenyaan akkasitti muranna. Tole. Kirriin isaa akka mul'anneef asiin akkas galfanna isiniin jedheera. Dhokfanna haala kanaan. Gabaabsifanna muree. Bifa kanaan haala kanaan nu dhokatee jira. Akkasitti tokko xumuranneerra jechaadha. Bifa kanaan amma astumaarra as kanumaafuu egaa hojii isaa isinitti himeera.
Finni ammallee asitti akkas dhahanna. Kirrii keenya qabsiifanna. Sana booda sansalata dhahanna. 1 2 3 4 5 dhahanna isiniin jedheera. Sana booda kirooshii keenyarra 1 2 3 marree boolluma sana keessa double crochet 3 bifa kanaan baafanna. Bifa kanaan walitti qabsiifanna. 1 2 3 4 erga afuraala kanaan dhaanne finnee amma kun akkuma duraan sanitti crochet keenya keessaa baafnee 1 2 3 ammallee sadaffaarraa gara tokkotti dhahannaa jechaadha. Sadaffaarraa gara tokkotti dhahanna. Amma sadaffaa keessa baafanna. Akkasitti 1 waan kana lakkoo 1 2 3 asirraa jalqabannaa jechaadha. Sadaffaa kanarraa walitti dhahanna. Finnee sansalata qopheeffanneen akkas qabsiifannaa. 1 2 3 4 amma 1 2 3 inni hojii keenya asitti itti fufnaa jechaadha. Akkasitti 1 2 3 4 crochet keenya keessaa baasna. Sansalata fudhanne crochet keenya keessaa baasne kunaas kan lammaffaa keessaa fudhanna. Haala kanaan 1 2 3 4 akkasitti akkuma amma isa kana isinitti agarsiiseen kanas dhaannee walitti deebinaa jechaadha. Egaa hordoftoota tokko gumiin keenya yeroo dhahamee bifa kanaan nuuf ba'a. Bifa bareedaa ta'een baay'ee tokko bareedaa kirrii bifa barbaadneen dhahachuu hin dandeenya. Haala kanaan roga soofaa irratti yookiin biffee fayyadamnuuf ta'eeti jira. Egaa hundi keessanuu viidiyoo kanarraa argitanii mana keessanitti akka yaaltan yookiin akka dhahattanii mana keessanitti miidhagfattan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo sanatti tole like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa maatiin ta'a. Gaaffii qabdan koomantiidhaan na gaafadhaa. Dogongoroon qabu koomantiidhaan na gaafadhaa. Isiniif deebisuuf qophiidha. Koomantii na barreessaa jirtanuuf baay'ee tokko galatoomaa. Na jajjabeessaa jirtu rabbiin sana jajjabeessu. Egaa viidiyoon keenya irraa kutaan sadaffaan yookiin kan xumuraa kanaan xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.